Akkam jirtan hordoftoota Harbour Media Network. Guyyaa har'aa abjuu irraa kan ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Hayyee hordoftoota seenaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo nageenyi rabbanaa bakka jirtanitti si wajjin haa jiraatu jecha har'a leenjii keenya har'aa barnoota keenya har'aa keessatti waa'ee abjuu ilaalla jechuudha. Abjuun maali? Abjuu jechuun waan akkamiiti? Abjuu jechi jedhu kunis maalirraa madde? Kan jedhu waliin ilaallachuudha. Abjuun gosa lamatu jira. Abjuun tokko isa rafneetiin hirriba keessatti nutti dhufee visual goonee arginu sanii. Inni lammaffaan immoo abjuu barbaannee sammuu keenya keessatti finnee waan barbaannu san immoo dhugatti hiikna jechuudha. Mee garaagarummaa abjuu lamaanii erga ilaallee booda ani har'a kan isin agarsiisu yookiin immoo isin himuu irraa isin barsiisuu barbaade tokko immoo maali? Abjuu isa jennu kana jechuudha. Abjuu jechuun sammuu keenya keessatti wantoota ofii keenyaa yaadnee fiduu dandeenyu. Fakkeenya jireenya kee keessatti ati suurawwan as biratti argitu kana ilaalee daawwadhu. Mana jireenyaa konkolaataa akkamii akka barbaaddu akkuma san immoo tiyyuu wantoota gara fuulduraatti taasisuu barbaaddu iddoo bashannanuu barbaaddu. Jireenya kee keessatti immoo wanta akkamii hojjettee akka dabruu barbaaddu isa jedhu kana ta'a jechuudha. Abjuun haa ta'uuti abjuu fakkeenya ati jireenya kee keessatti konkolaataa moodeeliin isaa bara 2023 halluun isaa diimaa gurraacha bulee kan barbaadde jettee filachuu dandeessa jechuudha. Akkuma san immoo tuyyuu baay'ina konkolaataan kun teessoo of keessaa qabu teessoo 3, teessoo 4, teessoo 2, teessoo 1 jettee murteessuu dandeessa. Kanaaf abjuu jechuun mana jireenyaa ijaarrachuu barbaaddu jalqaba sammuu kee keessatti yaaddaa viillaa yoo ta'e G+ meeqa akka ta'e manni kun darbii meeqa abbaa darbii meeqa akka ta'e akkuma san immoo ruumii meeqa gola meeqa akka qabu gola hirribaa 2, 3, 4 jettee kaa'uu dandeetta. Gola bashannanaa haara galfii gora ibaadaa yookiin immoo salaata yookiin immoo hafuuraa yookiin immoo mana keessatti kadhannaa itti gootu 2, 3 qabaachuu danda'a. Hin beekamu jechuudha. Mana fincaanii 4, 5 qabaachuu danda'a. Gaardenii iddoo konkolaataan dhaabbatu iddoo bashannanaa green area qabaachuu danda'a. Kanneen hunda walitti qabdeetiin sammuu kee keessatti yaaddachuudha jalqaba. Ergasii maal gootaa gara hojiitti hiikta. Gaafa waan kana fuutee gara hojiitti hiiktu abjuun kee sun hojiitti hiikame jechuudha. Abjuun kee sun deemee hojiirra oolee jechuudha. Garuu jalqabni wanti hundaa ka dursu maali? Sammuu kee keessatti waan san dhugaadhaan barbaaddee yaadudha. Dhugaadhaan sammuu kee keessatti barbaaddee waan san yaadda taanan rabbiin kee gara misii geessi. Kanumarratti jecha tokko qaba. Abjuun keenya hundi ni milkaa'a. Dhugas ni ta'a. Galmas ni gahaa jedha. Yoo maaltu jiraate yoo dhugaadhaan abjuu keessan ate dhugumatti barbaaddeetiin rabbii keetirraa mootiyyuu abdii qabaatte jechuudha. Wanni abjuu keessan milkeessuu irraa duubatti deebisu tokkollee hin jiru. Namoonni hedduun abjuun keenya hin milkaa'u, abjuun keenya akka nu barbaanne san nuuf hin ta'uu jedhuu danda'anii. Wanti waan san taasisu immoo waan biraati miti. Dhugaadhaan keessa keetii barbaadu dhabuu keeti malee abjuun kamiyyuu galmasiif gaha. Fakkeenya namni amantaa tokko qabu inni musliimaa Makkatal Mukarramaa deemeetiin daawwachuu barbaada. Inni amantaa biraa hordofu inni Protestaantii ta'uu danda'a, Ortodoksii ta'uu danda'a. Yookiin immoo Yerusaalemiin deemeetiin daawwachuu barbaada. Wanta yaade san ka galma geessu fe'e inni isa osoo hin tahin inni yaaduu qofa, karoora kaahuu qofa. Galma ka geessu garuu eenyu? Rabbi tokkochaa jechuudha. Inni abjuu ofii san kaa'udha. Hojiin isarraa eegamu guddaan abjichaa hojicha inni kaayyoo karoora kaate san galma geessu garuu Rabbi qofa. Kanaaf maal jechuu barbaade? Wanta barbaaddan tokko jalqaba irratti wanti sun walumaa gala sammuu keessan keessatti abjuu ta'ee uumama. Erga abjuu ta'ee uumame booda jechuudha gara hojiitti ka'uu hin danda'amu. Kanaaf abjuun kee maali? Obboleessi kiyya qaalii kabajamaaf jaalatamaa. Kanumatti aanee viidiyoo gaggaarii baay'ee babbareedoo nan dalagaa. Harbour Inspire tolchaa hordofaa. Isatti aanee mootiyyuu Harbour Media Network YouTube irratti gadhiifama. Guutuu isaa YouTube irraa argachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoottan akkana. Viidiyoottan baay'ee hedduu ta'an. Viidiyoottan hedduu ta'an kan isiniif gadhiisu maxxansu ta'a jechuudha. Viidiyoottan sunniin viidiyoo ijaarsa sammuu irratti dalagu, viidiyoo dadammaqsoo akkuma san immoo tiippiiwwan hedduu kan qaban. Namni tokko hojii akkamii hojjetu jijjiiramuu akka danda'u, hojii akkamii yoo hojjette akkam akka jijjiiramtu sababa jijjiiramuu dhabuu keetii
wantoottan sababan ta'an hedduu kan of keessatti qabu jechuudha viidiyoottan sunniini. Barnoonni keenyaadha kana fakkaata. Barnoota keenya isa itti aanuun hanga walitti deebinutti abjuun keessan maal akka ta'e barreessaa walitti deebina. Abjuun haala kamiin akka barraa'u mootiyyuu tokko tokko isaatiin babal'isee kan isiniif himu ta'a jechuudha. Wanta karoorfanne kanaayyuu akkamitti akka imeejitti jijjiiruu dandeenyu fakkeenya suuraa asitu kana akkamitti akka abjuu suuraa kanatti jijjiiruu dandeenyu isiniif hima jechuudha. Teessolee armaan olii kanaan argachuu dandeessu. Teessolee kanneen qabadhaa hordofaa teessoo kanaan naqunnamuu dandeessu. Akkuma san immootiyyuu abjuun keenya immoo bifa yoo jijjiiramee taa'e haala kanaan ta'a jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa Harboor Miidiyaa irraa. Anis Khalil ture Harboor Miidiyaa gara TikToktiinis gara YouTubeetiinis. Harboor Miidiyaa Network subscribe, follow, share and comment gochuun irraanfatinaa. Gara hundaanuu gama YouTubeetiin gama TikToktiinis akkuma san miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin waan hanga xumuraatti nu waliin turtanii nu hordoftaniif subscribe, follow keessan hin irraanfatinaa. Galatoomaa horaa bulaa.